Ate maatii kiyya naaga hayi sin ajjeesanaan jettee jirti maatii kiyya biraa madamni koo sin ajjeesanaan jette maatii kiyya biraa naaga haa adaraa koo san jettee hiriyoota isheetitti sagalee dhaammattee lookashinii ergattee mucayyoon kun onlaayinii irraa baddee jechuudha. Maatiin ishees hedduu takka dararaa hedduu irra jiru achitti baay'ee yaadda'aa jiru biyya ishii keessatti jechuudha. Maatiin ishee irraa jiranii mucayyoon kun hanga ammaa jiraattee duuteen ishee hin beekamu adaraa keessan hundumti keessaniyyuu ga'ee keessan bahaati. Sheerii koppiliinkii godhati mubaarik musammaa biraan nugaa akkasuma ijoolleen baasuu dandeessanillee adaraa keessa mucayyoo kana lookashinii keessa isinii ergina warroonni dubbisuu dandeessan lookashinii isinii ergina dubbisaati adaraa keessa mucayyoo kana du'a jalaa baraaraa gisee jirru kana waliin mirmachuu wayyaa gaafa duune qarshii guurree reeffa olii galchuurra gisee jirru kana hundi keessanuu ga'ee keessan baatanii Video kana kan namoota biraan geessanii akka namni dhimmi mucayyoo kana ilaalatu baasu jechuudha. Maali mucayyoon gara biyyaa si galchalle gara biyyaalee na galchaa jettee namni waa rakkatu malee biyya isaarraa hin bahu jaalatee biyya isaarraa hin bahu waa rakkatee hufan jijjiiree maatii koo jijjiira jettee biyya ishiirraa baatee jirti. Egaa gaafa ishii waa taaterraa boo'urraa arra osoo jirru walaa gargaaru isiniin jedha ashama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti isin nagaa keessanii warroon amantaa ambiraalee assalaamu alaykum isiniitiin jedhee tanan jira jirtu nagaa keessanii har'a immoo viidiyoo ambiraatiin walitti deeminee jirra hamma sagantaa keenyatti xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jedha. Egaa har'a wanta xiqqoo nama gaddisiisu isinii qabadhee tufaa hundumti keessanii miyyuummoo akkuma umna keessanitti sheer gochuudhaan wal jajjabeessa isiniin jedha sheer godhaatii qaamaan dhimmi ilaallatuun sheer godhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa mucayyoon kun Kumee Naggasaa jedhamti dhaloonni ishii Arsii Asallaati iddoon ishii nama jirtu Suudi Arabiyaadha. Egaa hamma sa'aatii kanarratti mucayyoon kun erga onlaayinii irraa baddee guyyaa 3 guutee jirti jechaadha. Egaa ishiin dhaamsa ishii voiisii ijoolleedhaa qabdee onlaayinii irraa buute lookeeshinii illee ijoolleedhaaf ergitee jirti jechaadha bakka jirtu. Egaa namni hundumti keenyayyuu mucayyoon kun akkuma anaafsi hojjedhee of jijjiiree yookiin maatii koo yookiin ofii kootii of jijjiiree jettee biyya ishiitii baate jirti. Haa ta'uyyuu malee carraan ishirra ga'e kuni waaqayyo mana keessanii fidiin isiniin jedha obboloota koo carraan ishirra ga'e kun mana keessan akka hin seenne du'aayi godhadhaa isiniin jedha. Egaa waan nama qunnamu gaafa manaa baatu haaluma gaarii hojjetadhee karooran manaa baata jechaadha. Hundumti keenyayyuu kana godhannee san godhannee jenneeti garuu dubbiin gaafa mana arabaa galtu akka alaalaan laaltu kana miti jechaadha obboloota koo kan carraa agaati yaadde walitti si qunnamu jira kan carraa hin taanerras si buusu in jira kan ammoo carraadhuma jechaadha fedha waaqayyoo ta'eeti kan mana gaarii namaaf kennus waaqayyoo kan carraa akkanaas namaaf kennu waaqayyoodha. Waa waaqayyoo namaaf kenne immoo oshoo jedhanii fudhachuudha isiniin jedha. Egaa obboloota koo mucayyoon kun haala hamaa keessa jirti jechaadha. Nyaatallee hin argattu inna mindaallee kennaaf hin jiru inna gara biyyaallee nagalchi jenna madaam ishiin birrii Suudi Arabiyaa dinaara moo liyaara 50,000 jechaadha. Liyaara natti fakkaate yoon dogoggoruu baadhe obboloota koo liyaara 50,000 qopheessiisa singalchaa jettee mucayyoon kun immoo erga dhuftee waggaa 2 reefu guuti jechaadha. Waggaa 2 kana keessatti daraaraa guddaa fi wantoota garaagaraa keessa turte jechaadha. Haa ta'uyyuu malee hamma immoo haala namsee ishiirra ga'aa jira jechaadha. Osoo lubbuudhaan jirru lubbuu mucayyoo kanaa baraaru isiniin jedha. Egaa kanarra immoo darbee obboloota koo kana dura sinifan kaase tanan ture jechaadha. Nuti amma fakkeenyaaf beekamtiin qabnu eenyutu nu argaa osoo hin jenne dhugaa waaqayyo gaafa nuti asii sheer goone sagalee waliif taane lubbuu nam tokko yoo baraarre eeguma sheer waliif goone lubbuu namoota baay'eet jechaadha du'a jalaa oolchine jirra jechaadha. Harkuma keenyan omaadha nu qarshiidhanu yoo gargaaru baanneeyyuu sheerii viidiyooyitii goone namoota gaafa nuti nama tokkoof sheer goonu nama sunis sheer of godhe lubbuu mucayyoo nama tokko oolchuu dandeenya jechaadha. Dhimma ishiiti jennee bira darbuu haadhifnu isiniin jedha. Isinis viidiyoo kana sheerii gochuudhaan gara dhimmi ilaallatutti waliif sheer godha. Namni nama baay'ee keessa haaraa ishiin beeku aneessata sheer godha jechuu odoo hin taane
nama baay'ee keessaa namni tokko ishii gargaaru argamuu danda'a jechaadha. Egaa Suudi Arabiyaa keessa ijoolleen keenya ijoollee hedduutu rakkachaa jira jechaadha. Haa ta'u maleeyyuu kan gadi ba'ee firiideemii akkanaa itti himatu caalamoo kan dhokate mana keessatti rakkachaa jirutu baay'ata jechaadha. Haa ta'u garuu lubbuu ijoollee nama muraasa ijoollee dhumti mana madami qimamoonni mana madami amma ta'e sagalee waliif ta'a lubbuu ijoollee baraara jiru jechaadha. Galata waaqayyoo. Ammas immoo hundumti keessanii namni nuuna'u hin jiru jechaadha. Obboloota koo yoo nuti waliif naane yoo nuti waliif iyyine yoo nuti waliif birmanne malee namni takka garagaree nuun laalu jedha. Maatiin biyyaas ta'e obbolaa firri yoo ta'e nutumti yoo asii waliif yaanne malee namni maatiin keenya gaafuma waa rakkatan gaafuma waa nurraa barbaadan eessa jirti maal keessa jirta namni nuun jedhu iyyuu hin jiru. Kanammoo hundumti keenya iyyuu hin beekne jechaadha. Asumatti hundumti keenya sagalee waliif taanee waliif haayyunu siiniin jedha. Mucayyoon kun amma Suudi Arabiyaa keessa jirti. Garuu haalli ishiin itti jirtu haala sodaachisaadha, haala hamaa keessa jirti jechaadha. Haa ta'u malee nuti immoo yoo sagalee waliif taanee wal gargaarree lubbuu mucayyoo kanaa oolchuu dandeenya jechaadha. Nuti nama lama nuti beekamtii hin qabnu nuti homaa gochuuf hin dandeenyu osoo hin taane amma humni keessan danda'u nama lama nama sadiif sheeroo goone lubbuu nama baay'ee baraaruu dandeenya jechaadha. Kanaan dura in yaadattu yoo ta'e mucayyoo tokko sagalee taaneef turre jechaadha. Akkuma hundumti keenya namni fooloo lamas qabu sadis qabu sheer goone lubbuu intala tokko baraarree turree bakka sanii baaftee uummata ishee akka galateeffattullee taatee jirti jechaadha. Ammas immoo mucayyoo kana hundumti keessaniyyuu sagalee ta'a warroonni Suudi Arabiyaa keessa jirtan immoo karaa dhimmi ilaallatutti yoo dandeessan gargaara lubbuu mucayyoo kanaa. Isarra immoo darbee egaa maatiin illee haala baay'ee keessa jiru jechaadha. Maatiin mucayyoo kanaa erga dhaga'anii maatii ishiitti sagalee qabdee haala akkanaa keessan jira. Haala akkasii keessan jira jettee maatii ishiitiif sagalee qabdee jirti jechaadha. Mucayyoon kun maatii ishii baay'ee cannaqamaa jiru jechaadha. Maatii ishii ilmoo kiyya naa barbaada hadaraa isinitti kennadhe ilmaan Oromoo jedhanii jiru jechaadha. Maatiin mucayyoo kanaa isinis immoo hadaraa keessan boru har'a firiideemii qabna har'a wanti tokko omtuuyyuu nurra hin ga'u jennee mucayyoo kana bira yoo dabarree boru wanta nu qunnamu hin beeku har'a keenya beenna malee boru kana wanti nuti taanu hin beekamu. Kanaafiyyuu hundumti keessan aga humna qabdanii sagalee taa'aa lubbuu mucayyoo kanaa baraara isiniin jira. Maaliif jennaan carraa ishiiti ishiinis akkuma kiyyaaf akkuma keeti hojjedhadhee tana nagaa kootiin biyya kootti deebi'a jettee dhuftee garuu haalli gaafa biyya laaltee dhuftuuf gaafa as geesse garaagarummaa qaba jechaadha. Obboloota koo kanaafiyyuu hundumti keenya iyyuu sagalee waliif haa taanu siniin jedha. Warroonni rakkina keessa jirtan immoo rabbii bakka jirtanitti sinaa eegu jechaadha. Maaliif bara akkamii keessa akka jirru hin beeku. Bara ulfaataa bara dabbaramtuu kana keessa rabbii bichaa nu haa yaadatu. Obboloota koo warri canqatii keessa jirtan rabbii uuma keessan du'aa godhadha. Warri kaan immoo kadhannaa godhadhaa. Hamma dandeessaniin immoo wal gargaaruu yaada isiniin jedha. Warri firiideemii qabda warra isa firiideemii qabne isa gola madaamii keessatti rakkachaa jiru furmaata akka ta'uuf waaqayyoon kadhadhaa fi isiniin jedha. Kanarra immoo darbee mucayyoon kun nyaata illee hin qabdu. Namni kaayagaa dubartii taatee wantoota baay'eetu si barbaachisa jechaadha. Obboloota koo dhugaa dubbachuu fi nyaata qofaa bichaa miti dubartii waan baay'ee barbaachisa. Mucayyoon kun immoo nyaata illee hin qabdu sin ajjeesanaan jechaa jirti. Lubbuu ishiitiif illee sodaachaa jirti jechaadha. Mucayyoon kun haa ta'u malee amma har'aatti immoo guyyaa sadii guuttee sagalee ishiis hin jiru ollaan irras hin jirtu inna lookeeshin illee ergattee jirti. Warroonni qaama gargaaruu dandeessan illee nu dubbisaa isiniin jechuun barbaada. Egaa dhugaa dubbachuu fi haalli Suudi Arabiyaa keessaa hedduudhuma tokko ulfaataa isarra immoo darbee maatiin keenya illee biyyaa hedduudhuma tokko cannaqamaa maatiin mucayyoo kanaa amma hedduu cannaqamaa jiru jechaadha. Maaliif jennaan dhala keenya namni gaafa biyya isaarra bahu waa rakkateeti jaalatee miti osoo haalli ittiin biyya keenya haala jireenya biyya keenya hin beektu jedhee yaada. Haala ittiin jiraatan odoo qabaatanii waan itti socho'an odoo qabaatanii ifannaa arabaa jaalatanii miti jechaadha. Kootu amma nasii eenyu jedhu deemee tanan of jijjiira deemee tanan maatii koo jijjiira jettee mucayyoon kun gara Suudi Arabiyaa imalte jechaadha. Garuu dubbiin akkas hin taane jechaadha.
waaqayyo ishiidhaaf haa mirmatu siniin jedha obboloota koo. Haalli jiru baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuu fi maaliif eenyuudhaaf akka sagalee taanee eenyuudhaaf akka dhibnu hin beennu. Haalli jiru hedduuma tokko ulfaata jechaadha. Rabbi inni wanta hundumaa danda'u cinqatii kana keessa gaafa nu baasu hin beeku. Egaa dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan haala baay'een namatti ulfaata biyya ormaa kana keessatti. Kan akka Suudi Arabiyaa kana ammoo hin beeku. Ijoolleen keenyas hedduudhuma achitti dhumaa jira. Furmaanni tokkollee mootummaan dubbachaa jirullee hin jiru jechaadha. Rabbi inni wanta hundumaa danda'u lafa sin jirtanitti gola sin jirtanitti sinaa eegu siniin jechuun barbaada. Micayyoo kanaaf immoo hundumti keessan iyyuu sagalee taa'ii innaa birrii biyya sanii immoo 50 eessa fuutee nagalchi jettee gaafattee turte jechaadha. Amalaan immoo madaam ishii birrii mana kaffaltaa sin ajjeesaa wantoota baay'ee irratti dhaadhachaa jirti jechaadha. Waaqa gara jabummaa akkana rabbi namaan kennin isinin jedha obboloota koo. Kanarra immoo darbee namni gaafa biyya isaati bahu kaayyoo qaba sinii galee kaayyoo qaba zim jedheetuma zimbiloodhuma manaan bahu. Garuu akki ati asaabdee biyyaa baatee fi akkasii garaagarummaa qaba jechaadha. Innaa haalli ijoolleen keenya immoo keessa jiran hedduudhuma tokko ulfaata. Warroonni illee hamma agahumni keessan danda'u Suudi Arabiyaa keessatti micayyoo kana gargaaruu dandeessan gargaara siniin jechuun jaaladha obboloota koo. Boruu keenya hin beeknu waan nurra gahu rabbi furmaata siif haa fidu jedha obboleetti koo. Dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan bara amtuu kana keessa yoo rabbumti si gargaare malee gara lachuutu biyya keenya keessa yoo jiraatte wanti sochootu illee hin qabdu. Biyya ormaa yoo deemte daraaradha. Dhugaa waaqayyoo baay'uma tokko ulfaata jechaadha. Micayyoon kun immoo hamma immoo haala du'a isheerrayyuu gahee jira jechaadha. Haala du'a ishee jechaadha sin ajjeesa jechaan irratti isarra immoo darbe daraara bichaayyuu miti qoonqonuu nama jeessa jechaadha. Nyaatallee dhoorkattee jirti jechaadha. Rakkina guddaa keessa jirti. Namni inni kaaniyyuu yoo dhabame qoonqonuu hin ajjeesa jechaadha obboloota koo. Dhugaa waaqayyoo balaa akkana waaqayyoo sinaa oolchuu lafa jirtanitti rabbi keessa sinaa eeguu. Innaa viidiyoon biraatiin Video kuarra asumarratan xumurama video ambirati walitti deebinutti nagaan naa turaa baay'ee sin jaaladha. Share godhaati immoo sagalee waliif taa'ii nama tokko lama gaafa sagalee waliif ta'an wal gargaara jechaadha. Inna share godhaa video kana nagaan naa turaa isiniin jira obboloota koo. Inna amma video ambirati walitti deebinutti nagaan naa turaa. Ciao.